Ashama kafuunee daawwattoonni hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa keessan fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo walirraa bannee jirra nuuf kalchaa isinin jedha masichi hin badu jedheen yaada gara darbee viidiyoo adda addaa hojjechuun waan haalonni tokko waan naaf hin mijanneefidha ammas immoo viidiyoo turee irratti sagalee koo waan ansin waraabaa jiruuf nuuf kalchaa isinin jecha warri channel Gofara taatanii like subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalamaa isinin jedha akkasumallee nu jajjabeessa isinin jedha maal qabadde isin dhufeetanii irraa obboloota koo gola ormaa keessa jirruuf yaada tokko ni qaba anis yaada mataa kiyyaati akkasumas immoo asirratti osumanii haasa'uu kan isin muufachiisus yoo jiraatanii ifamanaaf godhaa jecha maaliif wanti namni yaanummaa dubbachuutti barbaadu kuni riyootuma nani beekuu fi naman jaaladhu irratti wanta uumame tokko isaanis fis akka yaada kootti keessaan gorsuuras keessaanis gorsee osuman jiru asinis immoo yoon gorsee akkasuma immoo yaada kana yoon namoota hundaaf yoon qoode barumsa ta'uu danda'a laata yaada jedhurraa kan ka'een asinin sini dhufee sinin jedha kanaafuu waan kun nu fayyada ergaa qaballee yoo jettanii hiriyoota keessaniif sheerii godhaa sinin jedha innis maalidha seetan obboloonni keenya yoo gaafa biyyaa baanu gaanii nama kana walitti dhufnaa nama kanaatti wal argina jenneeti miti carraadhumaan biyyaa baanii waaqayyoon egaa iddoo fedha isaati fidee nu arrafachiisa sinin jedha gara biyya Oromaa kana gaafa imallu gaafa biyya keenyaa baanu gaafa maatii keenya biraa baanu jechuudha kanaafuu anas irratti maal jechuu barbaadeni obboloonni keenya bola namaa keessa 2-3-4 taatanii jiraatanii dhugaa dubbachuuf iddoo baay'eetti ni argaa hiriyoota kiyya irratti illee nan argaa baay'ee waliif hin galtanii እና isa gubbaarratti xiqqoo jechuun namoota baay'ee asirratti amma samoonuma darbe tokko amma lubbuu wal barleessuudhaaf billaa dirasii walitti fudhatan irratti ijoollee gaantuu waan jiraniif sanaaf gorsa ta'inna laata jedheen qabadde waan hin dhufee fi isinis immoo daawwattoonni kiyya yaada isinitti dhagahame wanta isinitti dhagahame tokko koomentiidhaan barreessaa isinin jedha yoon si mufachiisa masirra dhibee dhiifama sinin jecha yoon dogoggore immoo sinis na gorsa maaliifin kana jedha dhugaa dubbachuudhaa fi amma warri sadii ta'anii mana tokko keessa jiraatan ni jirtanii isaan suni namni lama gara tokko goree nama isa tokko hacuucuu barbaada yookiin waan ta'e tokkoon bakka gaafa tokko immoo gara tokko immoo inni tokko immoo lama ta'anii gara tokko golanii isa tokko immoo hacuucuu barbaadan waan akkasiitu jira obboloota keenya irratti kan argamu jechuudha kun gaarii miti hojiin akka tasaa hojii yoo walitti sin fidee yoommoo hojiin keessan adda adda ta'e hojii keessan hojjechuudha namni tokko hojiin finne yoo ta'e immoo hojii sanallee wal gargaaree jaalalaan jechuudha jaalalumaan wal gargaaree hojii sana yoo waliif hojjennetu gaariidha malee inni kun akkasidha inni kun akkanadha inni wal tuffachuu kun ikkoo yaada wal tuffachuu irraati ka'a akkas ta'uu qabu maaliif nuti biyya namaa kana keessatti jaraan malee nama biraa hin arginu hiriyoota keenya irraa adda baanee jirra maatii keenya irraa adda baanee jirra kan hundumayyuu ilaallee nuti immoo maal gochuudha qabna hiriyoota keenya har'a walitti dhufne kana isaaniin fira godhachuu jechuudha bakka riyaas bakka maatii keetis bakka waan hundumaatti jechuudha bakka waa hundumaa haaree keelle waan hundumaa waan jaratti hartanillee kan waliin qooddattan jechuudha waaqayyoon gaafa fidee wal bira sin kaa'us wayii fidha waan ta'eef wal dandeessanii yaada qabdanis waliin fintini jettanii rakkoon yoo jiraate sama fakkeenyaaf hojii namni tokko hojjetu ishiin tokko daftee xumurtee yoo fedha ishii ta'e dhuftee si gargaarte hojii sana walii yoo gargaartan gaariidhaan amma mi'a tokko irratti manajeraariyoonni kiyya tokko irratti kan hin argu maalidha mi'a namni biraa cabse
ofii cabsitee ishee tokkotti haqattee jaraa walitti wal buusu jechuudha. Ammuma fe'e moo yoo ta'e ammuma fe'e yoo ta'es mi'a yoo si harkatti cabe ishiin harkatti cabe sun an harkatti cabe ifaan ifatti jaratti dubbachuudha malee ofii cabsitee anaa miti nama kanatu cabse waan jibbarraa qabduuf jecha jechuudha. Akkas jechuun gaarii miti an akka goote jechuudha. Naa kun gaarii miti. Obboloonni kiyyaa akkas gochaa jirtan baay'ee keessantu jira dhugaa dubbachuudhaaf anillee jechuun akkasintini jechuuf osoo hin taane nama hundaa miti. Hunda osoo hin ta'in namoota bakka muraasa darbii keessaa ni mul'ata wanta akkasiinna. Hojii irratti kan walitti kaatan iddoo nyaata hojjettu kan nyaata hojjettu amma fakkeenyaaf warri cidhaate hojjetu nama lama yoo ta'e tokko nyaata hojjetti mana tokko keessa sadi ta'anii hiriyootuma kiyyatu jira. Hiriyoota kiyya kana lafa fuuf yookiin immoo maqaa isaan balleessuuf osoo hin taane kan akka isaanii fakkaattonni isaanii baay'ee waan jiraniif ansiniin jechuutti jira. Amma fakkeenya isinii fudhayanii ishee nyaata hojjettu sana tuffachuu dandeessan maaliif ishinis kan makka keessanitti carraan keessan osoo akkasii bakka nyaata sana sin fuudhee isinis bakkuma nyaata sana hojjettan warri cidhaati hojjettanis ta'ee jechuudha. Waan akkasii keessaa baanee wal gargaarree waliif gaddinee bakka hundatti akka haadha akka waa hundumaatti akka hiriyaa biyyaa sanatti wal dandeenye biyya ormaati wal galchuudha qabna malee biyya namaa keessatti hanga lubbuu wal baasuu fi albee wal irratti fudhachuu kana qaqqabuun anaaf akka kootti baay'ee tokko ni ulfaata jedhanii yaada. Kanaafuu obboloonni akkas gootan dhugaa dubbachuuf baay'ee jirtanii. Kanaaf biyya namaa keessatti albee wal irratti fudhachuu wanti nu geessu hin jiru nini. Amma yeroo sana albee sana osoo dingata warra kuttaniiti namni sun si harkatti miidhama. Ofii keetiifis biyya namaatti hafuu taata jechuudha. Kanaaf nuti maal gochuudha qabna kaayyoo nu baase sana qabannee kaayyoo keenyaan qabannee hojii keenya hojjechuudha. Yoo akka tasaa ta'ellee walitti bu'uun jiraanii sirriidha. Nama mana tokko keessa ta'anii abbaa manaa fi haati warraan wal lolanii isarratti wal loluu dandeessan. Yeroo sanatti waliif obsuudhaan yeroo ishiin tokko haartee sitti loluuf deemtu yaada sana dhaabattee sirradda'uu danda'uudha qabda. Yoo ishiin diddee sitti kan loltu ta'e jalaa deeminiin ati hojii kee hojjedhu booda ishiinuu deebitee yookiin waa sitti dubbattee yeroo sana dhiifamaan bira walii darbitanii jechuudha. Maaliif numa hunduma keenyatu hiriyoota akkasii faana galaa. Nuti amma fakkeenyaaf ani hiriyootuma kiyya faana jiraadhaan yoo ishiin lola natti kaaste ani dhiiseen jalaa deema. Yoo nan lolatti kaase dhiistee na jalaa deemte booddee koo ani yommeenyaaf miti yommeenyaaf jettes yommeenyaaf hin jennes jettes deebiteetu na gaafatte waan balleessin abbaan balleessin dhiifama wal gaafanne waliin jiraanna. Guyyaa gaafa tokko wal lolleen bennu ani firiyaan kiyya amma waggaa 4 waliin jiraannee jirra. Guyyaa gaafa tokko malsi tokko dhaabannee walitti deebisnee hin beeknu. Hojiin keenya adda adda summa ta'uu iddoon immoo itti walitti nama fidus hin jira. Namni iddoon itti walitti bu'us hin jira. Namni sijjamar mana tokko keessatti galu akkatu wal lolu hin beeku. Kanaafuu kana hunda waliif obsinee wal jaalachuudhaan waa hundumaanuu jiraachuudha qabna gara biyya keenyatti galuudhaaf maatii keenya arguudhaaf. Kanaaf haariidhaaf jettanii albee walitti fudhachuun qaqqabinaa isiniin jechuu barbaadeetanii yoomuu waan tokko yoo balleessitanis immoo jaratti dabarsitanii waliin miinaa kan akkasitti jaratti dabarsitanii walitti amma tokko jara faanas walii yoo galuu baattan obboleetti keessan kana obboleetti ilmoo biyya abbaa keetiitti lola kaastee ishii qabata godhachuu kan barbaadanii bahuu barbaadanis ni jiranii. Isa kana eebelu akkasii isiniin jechuu osoo hin taane wanta akkasii sirriitti jira hundi keenya kan beeknuudhaaninna waan akkanarraa osoo of qoxxomne gaariidha. Yoo baatee mana jijjiirrachuu barbaada lakki hojiinnatti baay'ata kan jettu taate jarmaan ifaan ifatti jara gaafachuudha malee obboleetti keeshii kana haarsitee obboleetti keeshii kanatti lola kaastee obboleetti keeshii kana reebdeeti miti kanatti mana jijjiirrachuu barbaaddu jechuudha. Waan akkasiis wanta jiruuf wanta na mudatee yookiin immoo hiriyoota koo mudate tokko nama biraati barumsa ta'aa jedhee kan inni gara kanatti qabadhe isinii dhufeef jechuudha.
yoo bahuu barbaadda yoo ta'e mucaa ishiis bukkee jirtu mucaa ishee akka kee hojjetachuu biyyaa baate ishiin akka kee kaayyoof jettee biyyaa baatetti lola kaastee ishiitti loltee ishii reebdee bahuu osoo hin ta'in jarumaan wal dubbattee lakkinaaf hin taane jettee irraa bahuu ni dandeessa sin jedha obboleettii kiyya. Namni jechuun yaada kana keessa warri jirtan jiraachuu maltanii kan inni immoo dubbachaa jirus immoo akka dhageessuus fi akka argitu abdii waan hin qabuuf kana jechaa jiranii enna atis yaada mataa keetiitiin jara kee asoosistee irraa deemuu dandeessa fayyaadhaan malee wal loltanii obboleettii keeshii kanaan miitee deemuudhaaf yaaliin sin jedha warra akkasitti yaaltanii ishiitti lola kaastanii deemuu waan tokko immoo waan guddaa tokkos balleessitanii sababa walitti gootanii anaa miti kan jettus ni jirtini kanarraa of qoxxobuudhaan jedha kun akka yaada kootti hundumti keessanuu immoo walii hubsuu qabdan waan namti maaliif nuti waggaa dheeraa waliin hin jiraannu biyya namaa kana keessa yoo akkam baay'ate waggaa 3 yoo akkam baay'ate waggaa 4 waliin jiraachuu dandeessan kanaan achi waliin jiraachuu hin dandeessanii hundumti keessanuu gara jireenya mataa keessanii gara biyya keessanii galuu waanta jiruuf waggaa muraasa kana waliin dadhabinaa isinin jedha obboloota koo yoon simuufachiise dhiifama jecha waggaa muraasa kana wal danda'uun aadaa fi amala keenya haa taatu wal danda'anii hubsa waliif godhadhaa ennaa dammoo waan irratti wal loltanii fi yookiin immoo amala keessanillee ani waan akkanaan jaaladhu waan akkanaatiin waan akkanaan tuqiin jettee obboleettii kee kana teessistee yaada kee qooduu fi ni dandeessaa ishiinis immoo akkasumatti dhugaa dubbachuuf nama tokko faana yoo teessee yaada kee amma fakkeenyaaf gizee baay'ee kan hiriyoota keenya wal lolchiisu maalidha seetanii nuti dhugaa dubbachuuf hundi keenya waan beeknudha waan ta'eef ansinin jedha waan maatii keenya yaaduu dandeenya jireenya keenya boru galee maalan godhaa akkasii kana kan jedhu yaaduu dandeenya osoo yaadaa jirru hiriyaan keenya osoo dhuftee nuti dubbattee yaada sana keessa waan jirtuuf haariidhaa dubbachuu dandeessaan kana immoo maal gochuu qabda hiriyaa kee bakka isaan sadii taatanii jirtu ta'as sadanuu nama garaa tokko taatanii teessanii wal mari'achuu bakka maaliif anis sadii ta'ee galee waan an argeefanii afuris ta'ee bulee argee waan an beekuu fi kanaaf yoo teessanii ani kana yaada kanan hojjetachuuf ayoo jettan hiriyaan keessan sunis immoo yaada sammuu ishii isiniif qoodde kan hiriyaa keetirraas yaada kan ishii tokkorraas yaada tokko fudhatta kan ishii tokkorraas yaada tokko fudhattanii hundi hiriyaan hundi gaariidha hundi immoo badduudha isiniin jechuuf osoo hin ta'in kanaafuu yaadallee yoo wal jijjiirtan bakka inni kun akkasittidha inni kun akkanatti siif ta'a yoo jettanii yaada dhugaa irratti hundaa'e yaada silaa isin jijjiiruu danda'u tokko irratti osoo teessanii yeroo silaa gizee argattanitti fireedimii qabdanitti teessanii yoo haasoftan innis waan tokkodha bakka yeroo waan akkasii yaada akkasii waliif jijjiirtan sammuun keessan isa dura namatti haasoftan dhabdanii sammuun sin cinqamu gaafa hiriyaa keetti haasoftee yaada keessanaa jettu siraa sammuun keen cinqamu firii taataa jechuudha nuti amma akkasitti hin jiraadhaan mataa kiyyaan waan an hojjechuu barbaade sana hiriyaa kiyya kanaan mari'adheen hojjedhaan jechuudha ishinis waan badaatti nanooftu waan ta'eef kanaaf waan badaatti waloofuu tokko ni jiraanii amma tokko akkamnarra guddatti waan akkasii jechuu dandeessan akkasuma hin taane waan biyyaa baaneef waliif yaaduu dhaqabnaani kanaaf yaada gaarii ta'e waan sammuu kee keessa jiru sana hiriyaa keetiin gorsiini atis gorsa hiriyaa keetii sanarraa hunda osoo hin ta'in maaliif hundi daandii nama ceesisaa miti yaada keeturra daandii si ceesisaa waan ta'eef isarraa hiriyaan kiyya kun maal naan jette irraa deebi'uu dandeessa waan ta'eef waan hiriyaan keessa irratti argite kana dhugaa dhaalaa ta'etti irraa deebite wal gorsuudha danda'uudha qabdanii sinin jedha namni biyya namaa keessatti waggaa tokko ji'a tokko dhiisaate guyyaa tokko waliin rakkina dabarse anaaf akka kootti baay'ee anaaf namantinidha jedhanii yaada kanaaf gaafa biyyatti galtanillee hormatti biyya kanatti hormatti wal odeessuuf hormatti dabarsatanii wal laachuu osoo hin ta'in
gara biyya keessanitti illee galtanii obbolaa qaalii walii ta'uu qabdanii obbolaa silaa gaarii walii ta'uu qabdanii obbolaa waliin dhalatan caala hiriyaan biyya ormaatti wal baran ni caalti jedhee yaadani maaliif biyya ormaa keessatti yeroo gaafa rakkatte gaafa gadditetti gaafa dhiphattetti kan sibira jiru kan yoo kuftellee ol si qabu biyya ormaa keessatti namni biraan jiru shiidhaan alatti jechuudha kana hunda gaafa waliin dabarsitee gara biyya kee galtu nama kana hin dagattu boruuf akka hiriyaa qaalitti kan deemte dhaqxee boru kan walii firmaachuu danda'u rakkoo keessan akkuma sitti walii firmaataa turtanitti akkuma sitti rakkoo walii dhoksaa bara wal baastanitti biyyattis galtanii walitti dhufuu danda'uudha qabna hundumti keenyayyuu anarraa kaasee anis hiriyaa kee akkasii walii waanan jiruuf gara biyyaatti illee galuu akkuma nasitti gaddaaf gammachuu hiriyaa kiyya kana waliin dabarseetti yeroo gadda kootis na waliin gadditee yeroo gammaduttis na waliin gammaddee yeroo kamittuu bakka walii firmaachuun dirqama waan ta'eef akkanumatti immoo gara biyyaattis gaafa gallee akkasumatti gaddaaf gammachuu walii hirmaachuudha qabna kana malee biyya namaa keessatti ganaa wala cuucuu ganaa walitti loluu ganaa maal jechuu kun ulfaata dhugaa dubbachuuf dhalattu biyya keetti soo amma fe'ee ta'eeti keessumaa keessaa ijoolleen Oromoo afaan Oromoo dubbachaa wal loltan bilis waan akkanaa dhaabaa sinin jedhaa dhiisaanii wal danda'an Oromoon keenya immoo batalaa wal danda'aa waliif obsa godhachuun dirqamaadha sinin jedhaa obboloota koo abboota keenyarraa haa baran waan tokkummaa jedhamus wanta hundumayyuu akka seenaan nutti mutti jaalala abboota keenya fudhannee jaalala waliif qabaachuudha qabna yeroo kamittiyyuu sinin jedha kanaaf waliin loliina sinin jechuu barbaadeen kanuma xiqqoo jechuu wanta natti dhagahameef kana siniif qabadhee dhufee naadammoo wanta riyoota kiyyarra ga'ee waan ammoo kana siniif qoodeefi akkasitti waan wal lolaa jiraniif kan akka isaanii fakkaattoonni isaaniis immoo baay'ee waan jiraniif kanarraa akka of qoxxobdan barbaadeetanii yaada keessan waliif qoodanii waliin loliina sinin jechuun barbaada kun gorsa bulummaatidha yeroo kamiyyuu caala wal jaalachuun dirqama waan ta'eefi kanaaf yoon sinitti balleesses dhiifamanaaf godhaa sagalee koo sinitti baay'ise waan jiruufi warri chaanaala kiyyaafis immoo haaraa taatan laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa sinin jedhaa gara maatii kiyyaatti dabalama akkasuma immoo asirratti yoon balleesses illee gorsanaaf qabdan yoommoo waan kanarratti dubbachuu qabda jettan immoo yaada keessan koomentiirra naaf godhaa sinin jedhaa obboloota koo waan hanga hammaatti viidiyoo koo laaltaniif guddaa galatoomaa baay'een isin jaaladhaa isinirraa hin badu sinin jedhaa ulfaadhaa galatoomaan ታውቃላችሁ እኔ መሳቅ እወዳለሁ ፈገግ ማለት ችግር ስለሌለ እኮ አይደለም ግን ከችግሮቼ በላይ የሆነ ፈጣሪ ከኔ ጋር ስላለ ነው ደግሞ እኮ የሚገርመኝ ነገር ችግር ውስጥ ሆኜ እንኳን ችግር የለም የምስቀው ነገር ፈጣሪ እንኳን እኔ እንድደሰት ነው የሚፈልገው ስለዚህ ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ከችግሮቼ በላይ የሆነ ፈጣሪ ከኔ ጋር ነውና እወዳቸዋለሁ እስንጃ